Dinikonan qolane alusas natimbane ofumaya bebua yom nabu fateboa. Hallelujah. Dinikonan qolane alusas natimbane ofumaya bebua yom nabu fateboa. Hallelujah. Utuni nabuke dadsu nanyachu futuni bokisu guftada narkaba nufe dinota nyatomon ko nafe ranaf merke ke sonul kasante ranafe 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 galata sana varsatifufe. Hallelujah. Jesus Geetaahun. Rekesunul kasa afrokul kullu fret wama. Pray. Kanada afrokul kullu wama fret. Afrokul kullu malewa gochun dandenyo. Kot jada drenya kesurat afrowa kayo wama. Siwa majada. Nahiki jada. Abak. ናያላችሁ መንፈስ ቅዱስ አፍረዋ ቀዮ ጀዳ ነምነ ፍረቁል ኩሉ መለም በሬድነን ቀብ ሎራ ባና ማሲያ ለረበደለ በበበሽ ረባባባባ ቶራዲ በመስ ሎራ ባባባባባ መረደለ በደለ በበበት ኦ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሕያው መንፈስ ነው ዘላለማዊ መንፈስ ነው የሚሰራ መንፈስ ነው በኃይል የሚገለጥ መንፈስ ነው እስራት የሚፈታ ድንቅ የሚሰራ የሰዎችን ማንነት የሚፈታ የሚሰራ የሰዎችን ሁለንተናዊ የሚሰራ ቅዱስ መንፈስ ያላችሁ Hallelujah. Sodata kan muftan sodacha kan jurtan kadadda waaqayyooni. Abarsif gadado baay'een namootarraa hin jiga. Amen. Dhugaan sin jedha ulfina fuutee baata. Ulfina fuutee baata. Gooftaan nutti dubbadhu maqaa Yesuusin amen. Harka keessan walitti tumaa eebbisaa gooftaa kana. Diinaan sodaachifamuu hin dandeessu mata duree jedhuudhaan dubbadha. Ibroota boqonnaa 2:14-15 akkas jedha. Ijoollonni kun fooniif dhiiga akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'ee du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e warra du'a sodaachuudhaan bara isaanii guutuu garbummaa jala jiraatan hundumaa birmadduu baase. Birmadduu baase. Jedha ani birmadduu ba'eera jedha. Jedha dubbadha ofirratti ani birmadduu ba'eera jedha. Mee warri birmadduu baatanii. Hallelujah. Birmadduu baaneerra. Birmadduu baaneerra. Amen. Mee jedha ani birmadduu ba'eera jedha. Kanaaf jedha du'aan hin sodaachifamu jedha. Seexanaan hin sodaachifamu jedha. Seexanaaf hojii isaa isin irratti humna qaba. Mina irratti humna hin qabu jedha. Hallelujah. Ganama kana aboo guddaa tokko fudhattee baata. Amen. Biyya lafaa kana irratti Yesuus Kiristoos nama ta'ee kan inni dhalate nama guutuu ta'eeti kan inni dhalate. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irra yeroo ture nama guutuu ta'ee dhalli namaa kan hojjetu hundumaa hojjetaa ture. Cubburraa kan hafe jechuudha. Cubburraa kan hafe Yesuus Kiristoos dhalli namaa kan hojjetu hundumaa hojjete nama ta'ee dhufee jechuudha. Yesuus Kiristoos waaqa guutuudhas nama guutuudhas. Waaqa guutuudha kan nu jechisiisu Yesuusi
sababii cubbuu dhala namaatiif waaqayyo erga taa'ee ofiisaan mari'atee ilmi yaada waaqayyo keessaa ba'ee dhufe waaqummaa qabatee dhufe foon uffatee nama sheer godhatee yookaan sanyii namaa kana fudhatee biyya lafaa irratti kan inni argame. Sanyii namaa inni jedhu anaaf siin fakkaate. Yesus yeroo dhalate biyya lafaa kana irratti namni akka yaada isaatti yookaan immoo akkuma nama taraa kamiittu Yesus Kiristoosiin hin lakkoofne. Yookaan akkuma nama salphaa kam waaqa dhiisaa akka nama salphaa tokkotti Yesus Kiristoosiin hin lakkoofne. Garuu waaqayyoodha. Inni waaqaaf lafa kana isatu uume. Waaqni kuniif lafti kun sagalee isaatiin uumame. Anaaf isiniin immoo waaqayyo bifa isaaf akka fakkeenya isaatti nu uume. Kanaaf namni bifaaf fakkeenya waaqayyoo qaba. Bifaaf fakkeenya waaqayyoo isa qabu kanatu yaadaaf akeeka waaqayyoo keessaa waan ba'eef Kiristoos ilmi waaqaa yaada waaqayyoo keessaa ba'ee gara biyya lafaa kanaa dhufe. Yaada waaqayyoo keessaa ba'ee yeroo biyya lafaa kana dhufu kanaaf maal jedha isinitti fakkaata? Waa'ee waaqayyoo yeroo dubbatu Yesus Kiristoos isin waaqayyoon hin beekne ammayyuu ani waaqayyo keessaan ba'ee dhufee jedha. Ani waaqayyo keessaan maal ta'e ba'een dhufe. Eenyuuf jedhee isiniif jedheen yaada waaqayyo keessaa ba'ee dhufee jedha. Kanaaf Yohannis boqonnaa 1:18 irratti maal jedha isinitti fakkaata? Waaqayyo namni ijaan argeeyyuu hin beeku. Ilma isaa tokkichatu waa'ee waaqayyo ibsee yookaan beeksise bakkee baase. Kanaaf namni waaqayyoon takkaa ijaan argee hin beeku jedha. Haa ta'u maal jedha barreessa Phaawulos yeroo dubbatu Kiristoos bifa waaqayyo ittiin namatti mul'anneedha. Bifa waaqayyo ittiin namatti mul'anneedha jedha. Kiristoos bifa waaqayyo ittiin namatti mul'anne karaa Kiristoos waaqayyo namatti mul'ate. Maal ta'e waaqumatu ofii isaatii nama ta'e biyya lafaa dhufe bifa waaqummaa isaa kana isa waaqarra jiru gara namaatti agarsiise. Harka keessan ol qabaa. Maqaama Yesus Kiristoosiin ganama kana waaqayyoon kan hin argine argitee baatan jedhe ani. Karaa nama argitatuun taane karaa waaqayyo karaa ilma isaa karaa Kiristoos Yesus biyya lafaa kana isa mul'ate kanaan waaqayyoon argitee baata. Harka keessan ol qabaa. Amma ganama kana siinan jedhaa simboof araara waaqayyoo fuutee baataati. Jedhaa meena duukaa simboof araara waaqayyoo fuudheen baa jedhaa. Jedhame. Haleluuyaa. Yesus guddaadha. Kanaaf Yesus Kiristoos namarraa foonis dhiiga sirmaateera. Kana jechuun nama ta'eera. Cubburraa kan hafe hundumaa hojjeteera. Waan hundumaa hirmaateera. Waan hundumaa hirmaateera yeroo jedhamu utuu Yesus qaamaan hin dhufne ta'ee namni waaqayyoon hin fudhatu. Raajonni turaniiru. Garuu waaqayyoon dhaga'uu hin dandeenye. Geggeessitoonni luboonni mootonni turaniiru. Namni garuu waaqayyoon dhaga'uu hin dandeenye. Kanaaf Yesus anatu dhaqaa jedhe. Maal gochuudhaaf? Nama furuudhaaf anatu dhaqa jedhe. Eenyuun furuudhaaf? Anaaf isiniin furuudhaaf. Yesus kaayyoon isaa inni guddaaniif inni jalqabaa biyya lafaarra kan inni dhufe mootummaan waaqayyoo biyya lafaa kana keessaa fudhatamee ture. Waaqayyo kaayyoon isaa inni guddaan nama kan inni uume, nama gaafa uume waaqayyo bitaa, bulchaa, hoogganaa, diraachisaa, deddeebi'aa, aangoo humna guutuu fudhadhaa jedhee waaqayyo biyya lafaa irratti nama uume. Namni garuu mootummaa waaqayyo itti kenne kana maal godhe? Hin cabse. Hin cabse jechuun dhiisee deeme. Aangoo waaqayyo yookaan mootummaa waaqayyo boojisiisee kan biraaf kennee jechuudha. Mootummaadhaaf aangoo waaqayyo kana kan booji'e eenyu yoo jettan diiyaabiloosidha. Yesus Kiristoos egaa diiyaabiloos harkaa mootummaa bade, aangoo bade kana deebisuudhaaf dhufe. Eenyu? Yesus Kiristoos. Maal bade? Aangoo mootummaa eebba ulfina simboo nama jalaa bade kana deebisuudhaaf dhufe. Namni dur utuu Yesus Kiristoos hin dhalatin simboo dhabeessa. Simboon qabu bifa dhabeessa. Jechuun hin deema, hin nyaata, hin dhuga. Waaqayyoon fakkaata. Garuu waaqayyo irraa adda ba'ee jira. Jaalala waaqayyo irraa adda ba'ee jira. Eenyummaa waaqayyo irraa adda ba'ee jira.
jedhe kana yagiddi mootummaan Waaqayyo ijaaramuu qaba waan ta'eef Waaqayyo ilma isaa Kiristoosin gara biyya lafaatti erge inni sin dhufe fooniif dhiiga namni qabu kana hirmaate cubburraa kan hafe karaa dubartii sanaa biyya lafaa irratti argame jechuudha. Harka keessan ol qaba. Maqaama Yesuusin irra Kiristoos karaa hafuuraas keessa jira. Jedhame Kiristoos karaa hafuuraana keessa jira jedha. Jedha dubbadha. Eenyu keessa jira? Kiristoos karaa hafuuraas keessa jiran jedhan. Isin keessa jira? Kiristoos keessa jira? Mee dubbadha mee ofitti ati na keessa jirta jedha. Karaa hafuuraatti na keessa jirta jedha. Waan isinitti maganama kana karaa hafuuraa Kiristoos waan isin keessa jiruuf waan isin irra jiru hunduma harcaaftanii baatu. Nageenye isinii. Haleluuyaa. Kanaafi Yesuus Kiristoos gaafa dhufe aboo du'aa irratti eenyummaadhaaf gooftummaa fudhatee aboo aangoo seexanaa diige. Nageenye. Hin dhufe jenne inda afa taarik yookaan immoo inda tirrikt anninnaaggaram. Hin dhufe jennee seenaa haasofnee hin gallu. Mootonni baay'een gara biyya lafaa kana dhufaniiru. Garuu maal godhan? Yesuusin maaltu adda godhe? Ni jalqaba Yesuus hin dhufe. Yeroo dhufutti aangoodhaaf aboo du'aa yookaan du'aaf diiyaabiloosiin gargar baafnee ni ilaallu. Mootinna diiyaabiloos አንድ ነው. የሞት ምንጭ ዲያብሎስ ነው። ቡርቃን ዱዓ ሰይጣና ሉሲፈሪዳ ዱዓፍ ሰይጣና አደባፍነን ይላሉ። ነሞኒ ኢየሱስቲ ነመነ ዱዓ ጀለጅሩ ወሪ ኢየሱስቲ አመነን ዱዓ ገረ ጅሬኛቲ ደርበኒሩ። ሃሌሉያ። ዱዓ ገረ ማሊ ከሞት ወደ ሕይወት ከውርደት ወደ ክብር አርጋ ከሰኖ ልቀባ ሐራ ኡልፍነት ያነቱ ስረጅረን ጀደን እነገኘስን ሐራ ኡልፍነት ያነ ስረጅራ ለጀዳ ኡልፍነን ያነ ነረጅራ ጀዳ ኡልፍንኩን ጀዳ ክርስቶስ ይደ ጀዳ ቤቶ ፍረት አመሰርከ ከሰኖ ልቀባ ኡልፍነት ያነቱ ስረጅራ ኡልፍና እንጀዱ ኩኒ ቀላል ወርድ አይደለም። ኡልፍና ulfanerra ንጀር ከበጀምነራ jechuudha kabajamneerra jechuun salphina keessa turre salphina gara ulfinaatti darbneerra du'a jala turre gara fayyinaatti darbneerra yawlachu medan ማለት fayyina jechuun amma fayyina jechuun isa amma kan qaama kana miti harka kee ol qabi harra rakkina jala gadadoo jala dhibbina jala bilisabaatee baata በማንም ስም አይደለም በክርስቶስ ኃይል ዛሬ ነፃ ትወጣላችሁ አርከከስል ቀማመዩ ሜ አነም ፍረሜን ባጀዳ ኤው ነም ፍረሙ በርባድ አርከፉ ዲሲ ፊዱን ጀዲያን አጌሰኒ አረ ሊሌቱ ታወይኬ ኤኙቱ ሊልቸ ቤታ ወይኬቲፍ ሰው አይደለም መላእክቶች ያው ኤርገሞን ዋቀዩ ቤታ ከሳን ሲፊልልሰን ጋፋቲ ከምቱ ጋፋቲ ብሊሰባቱ by the way yawlachu ሞታችሁን የሚወድ ዱአ ከሰን ከንጃለቱ ሰይጣን በለንጅሩ ጋፋሽን ሂከምተን አባ ከሰን ቱጃለታ ኤርገሞኒ ወልጋአኒ ኢልልቹ ኢየሱስ ከነን ዱፌፍ ቶኮ ኦጂ ዲያብሎስ ዲጉዳፍ ዱአ በልኤሱዳፍ ናምኒ ዱአት ሂዳሜቱ ሀጴ ዱአ ወጅን ወልትናሜ ከንቱሬ አደባውዳፍ ዱአፍ ድሬኛ ግዱ ዳንጋ ካውዳፍ ዱፌ ኢየሱስ አከሰደም ራካስተኒ ጀደ የፎንኮ ኛተኒ ማልቀብዱ ድሬኛ ቀብዱ ዱረገሩ ህኛች ሰገሪቴስ ኢየሱስ በርሲሴ ነመኩመ ደሚሸኒ ኦልከንተው ኤርገ በርሲሴ ቦደ ህኛች ሰቡዴን አሱመ ቴስሳ ጀርኩን ኛታ ኛተኒ
yoo karaatti ba'an inni kukkufu inni kun kan fooniiti buddeen nyaachise Yesuus har'a waas nyaachise Yesuus hin nyaachise asuma teessisaa'edha maal qabdu gidduu keessan ennaan wanta muraasa qabna waaw mana Waaqayyoo keessa wanti muraasnu baay'eedha isiniif garuu siniin galu asuma teessisaa ennaan buddeen meeqa of gidduudhaa qabdu ennaan buddeen 5 qurxummii 2 duwwaadha hoo hin gaareedhaniin bartoonni nama kana baay'atu hin gaadhaniin hin gaa'edha fuudhee hin galateeffate erga galateeffate boodde fuudhaa kennaafiidha yawlaችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዲህ ነው mana Waaqayyoo keessa sigibgibiin hin jiru namni Waaqayyoo baqa waan argitu karrooro namni Waaqayyoo ragaa jedhe Waaqayyootti kan amane ragaa jedhe fuudhaa hiraafiidha nyaachisaa hanyaataniidha yeroo kennanii raafi gudedhaniin dinqii dhadhaniin biyya turaajeffate mootonni utuu nafirraa jeffatan kanaafoodhan uuman baqqaa samiilanaa kana Yesuus maan filachuun keenya nafoodhanii mari'achaa galan Yesuus borumtaasa jarri mari'achaa bulani egaa yaa babaluu yaa dhahabaluu borii Yesuus isa jedhamu kana bira adaraa kanafne borachidhanna hojii hojjechuun hin jiru maal malee callumannee nyaachuu moonyaattu nu gooftaan jalaacee kanaachi jireenyatu jira min ayinat ህይወት ነው kaleessa deenaan buddeen nyaatan harroon na nyaadhaa arga keessan ol qaba har'a nam tokko Yesuusin nyaatee ba'a iya amen jedhaaka mee Yesuusin nyaadhee ba'a jedha akkede gaafa sabni Israa'el biyya Gibxii ba'anii akkas jedhe Waaqayyoos Museedhaan sabni kun dhiiga hoolaa qalanii balbalatti dibatan dhiiga hoolaa qalanii balbalatti dibachuu duwwaa miti foon saammoo guutummaatti maal godhanedha mi'a garaas tokkotu keessaa baasanii gatin wajjinuma maal godhan hawaadan wanta hadhaa wajjin maal godhan hanyaatan itti naqanii tokkoon gatinaa nyaadhaa oolaan kakuu moofaa du'a biyya Gibxitti Israa'elitti ba'e isa guutummaatti gaafa nyaatan jalaa ba'an oolaan kakuu haaraa Yesuus Kristos fannoo irratti dhooftuu dhuguudhaan anaaf siif dhiiga isaa dhangalaase isa kana guutummaatti yoo nyaanne deliver taana harka keessan ol qaba maqaama Yesuusin sirratti dubbadha har'a bilisa baatan jedhan oolicha isa kakuu haaraa kana tulafatti nambisi nyaadhaa akkasinne nyaatanii barbaada maal jechuudha ana namni nyaatu yoo ta'e jireenya hin qabu deen ana namni hin nyaanne jireenya hin qabu harka keessan raasaan jireenya qaba jedha namni tokko du'a gara jireenyaatti darbeera haleluuyaa Yesuus kan inni dhufe du'a garbummaa du'a jala gara jireenyaatti dabarsuudhaaf dhufe Yesuus du'a jala garbummaa du'a jala gara jireenya gaaddidduu du'a jala gara eebba gara nagaa gara ulfina haleluuyaa amma gooftaan keenya Yesuus Kristos karaa lamatu jira karaan badiisaa jira karaan jireenyaa jira isa kana mooshin filadhaa amma sin wayii dhukkubaa dhiisaa namni anatti yoo amanee anaan yoo jiraate karaa jireenyaa kanatti na wajjin itti fufa yoo ta'uu dide garuu karaa sabbal'aa sanarra fiigaa jedheen mee ani du'aa gara jireenyaatti darbeera jedha irra deebi'aa jedhame darbitee taata ameen kanaaf Yesuusi lubinni barama kakuu moofaa lubinni bara kakuu moofaa du'a hambisuudhaaf yeroo yerootti dhiiga baate fuula Waaqayyoo dhaabbata Yesuus Kristos garuu luba al tokkicha dhiiga fuudhee samii galee namaaf Waaqayyoon araarsee barabaraan araarri kun cimeetti fufu godhe barabaraan araarri kun akkatti fufu amma araara jechuun araara inni jedhamu kun michoomu firoomu
alagaa ta'uu dhiisuu jechuudha. Ati fira Waaqayyooti. Abrahaamin Waaqayyo fira kooti jedhe mini. Ati fira Waaqayyooti hin jedhe. Mee jedhaan fira Waaqayyooti jedha. Fira Waaqayyoo kan taatan. Fira Waaqayyooti isin. Dhugaadhaa. Har'aa kaastanii itti wajjin itti fufaa. Adeemsa keessan Waaqayyoo wajjin itti fufaa. Mee jedhame adeemsa koo Waaqayyoo wajjin itti fufa jedha. Anarraa kaasee fira Waaqayyooti jedhaane. Du'aa humna du'aa jireenya keessan irraa tarsaaseera. Nagaa guddaan isinii ta'eera. Kiristoosii wajjin har'aa kaastanii jireenya haaraan jalqabdu. Kanaaf aangoon du'aa seexana harka ture jechuun namni seexana harka ture lola Kiristoos dirree qaraanii irratti godheeni nama hundumaa yaasee kan isaa godhate. Lola sa'aatii 6. Sa'aatii 6. Yaa'ullachu. By the way, lolli nurra ture lola salphaa miti. Isin amma akkasinitti yaaddan kana miti. Lola sa'aatii 6tu ta'e. Sa'aatiin 6 kun Waaqayyoof seexana gidduutti adeemsifame. Gaafa Yesuus du'e በጣም የሚገርማችሁ gaafa inni fannifame seexanniin kolfee inni lilcha hin gammade. Gaafa inni du'u garuu baay'ee gadde. Tefeessame gaafa inni jedhu hin gadde baay'ee. Yesuus du'u jechuun aangoon harkaa fuudhamee galeera jechuudha. Gaafa Yesuus qabame gammachuu guddaatu itti dhaga'ame. Gaafa inni du'e garuu fiixaan ba'eera gaafa inni jedhe gadda guddaatu itti dhaga'ame. Kanaaf dirree waraanaa gaara qaraanii irratti sa'aatii 6 adeemsifameen Yesuus Kiristoos injifannoo boonsaa erga argamsiisee booddee bilisa sinnuun jedhe. Afaama Yesuus keessaas bilisa jecha jedhu ba'ee bara. ተፈጸመ የሚል ቃል ተፈጸመ ራወቴራ ፊጣም በኤራ ሀራ ካስተኒ ብሊሳ እነገኝስን ያን ራካሴ ፈየረ ጀዳ ገቲ ነረንጅሩ ጀዳ ሂዳን ነረንጅሩ ጀዳኒ ገደዶ ጀለን ድራድወን ጀዳ መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስን ሀራ ካሴ ነጋስኒ ከነራ har'a kaasee moo'ichi kan keessan ta'eera. Yoo mootan mootaniittu injifattaniittu maqaama Yesuusin injifannoon isinii ta'eera. Injifannoon isinii ta'eera. Maal irratti seexana irratti jalqaba seexana irratti kan biraan hojii isaa irratti maal dhukkuba gadadoo hiyyummaa abaarsa dhiphina boo'icha hundumaa overcome gootaniittu harka keessan galeera. Kada booddesitu irra adeeman jedheen. Meenatu irra adeema jedha. Jedha meenatu irra adeema jedha. Kada booddee irra adeemtaati.